Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu gaafiiwwan baay'een hamster combat laachisee yeroo ammaan karaa videoowwan an hojjedheetiin na gaafataman jiranii koomentii jalatti jechuu kan kooti. Hamster combat irratti illee coin keessa walitti sassaabachaa jirtanii baay'een keessa akkaataa ittiin free market trading irratti illee gurgurachuu dandeessan coiniiwwan asirra sassaabattan kan akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan kan dura isinitti agarsiisee jira. Akkanumallee daily combo, daily keeper fi daily reward akkaataa ittiin baafachuu dandeessan karaalee ittiin coinii walitti sassaabachuu dandeessan hamster combat irratti isin barsiisee jira. Akkaataa ittiin akkaawuntii banattanillee waan hundayyuu waaletiiwwan banachuu qabdanillee waan hunda isin barsiisee jira. Viidiyoowwan kanneen jalatti immoo gaafiiwwan bal'aan waa'ee hamster combatii gaafatamee jira. So gaafiiwwan kanneeniif deebii kan isiniif kennu ta'a jechuudha viidiyoo kana keessatti. Ani mo'eedha chaanala kan koo Soofuma Raapirraa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtanii har'a kan dhufeef gaafii keessaniif deebii deebisuudhaaf kan dhufe jechuudha. Karaa koomantiitiin gaafiiwwan baay'een ta'anii jiranii. So gabaabinumatti viidiyoo kana keessatti deebii keessan ni argattu jedhee yaada. Daily comboollee akkaataa ittiin banuu dandeessan kan guyyaa har'aa jechuudha. Kan Juun 24 daily combo guyyaa hadhaa kan coinii miiliyoona 5 argamsiisullee wajjumaan baafna. Deebii keessaniifillee achirratti ni argattu waan ta'eef. Gara gaafiiwwan keessan deebisutti osoo hin darbiin obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatanaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqabaadha. Namoota baay'ee ni tajaajila ni fayyada waan ta'eef. Gara gaafii keessanitti haa darbinuti. Egaa goomantii jalatti gaafiiwwan baay'een kaanii jedhanii gaafiiwwan kanneen keessaa murteessaa kan ta'ee fi kan isin fayyada isin tajaajila ta'e qaba isiniif dhiyeessa jechuudha. Isiniif deebisa. So gaafiiwwan kanneen keessaa kan jalqaba invite friendii san akkaataa ittiin banattan naatti himi please ka jedhetti jira. Invite friendii akkaataa ittiin banattan amma steppiidhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Steppiidhaan achirra seennee ni ilaalla. Gaafiin biraa immoo kan gaafatame dhageeffatu userii kanaan kan gaafatamedha. Ijoolleen ala jiran akkamitti akka gara qarshiitti jijjiirtan viidiyoo nuuf hojjedhume kan jettan jirtanii gara qarshiitti akkaataa ittiin jijjiiratan amma steppii isinitti himu na dhageeffadhaadha. Hamster combatii keessatti coiniiwwan walitti sassaabattan kana gatiin erga murtaa'ee fi booda already amma free market trading irratti listed ta'ee achirratti gurguramaa jira, achirra bitamaa jira malee officially cryptocurrency of danda'e ta'ee gurguramaa hin jiru. Kana beekuu qabdan dirqama keessan. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan dhageeffatu kan koo asirratti direct coinii walitti sassaabattan kana direct gurguratanii gara qarshiitti jijjiirachuun hin danda'amu. Akkamitti gurgurachuu dandeenya? Akkamitti gara qarshiitti jijjiirachuu dandeenya yoo jettan asirra sittingii keessa seenuudhaan bakkuma itti coinii walitti sassaabattan hamster combatii kanarratti bakka itti sittingii keessa seentantu jira. Sittingii sana keessa seetanaati ergasii choose exchange kan jedhutti argama. Karaa ittiin coiniiwwan asirratti sassaabattan kana itti jijjiiratan jechuudha. Waan asirratti kilik yeroo gootan waaletiiwwan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf hamster combat kan isiniif qopheessi kan isin irratti qarshiitti galfachuu dandeessan waaletiiwwan isiniif qopheessetu jira. Fakkeenyaaf Binance yoo filattan Binance, Bybit yoo filattan Bybit, akkanumallee OKX kan jedhamutu jira. BinX kan jedhamutu jira, HTX kan jedhamutu jira, KuCoin, Gate.io, Next, Bitgate kan jedhaman waaletiiwwan asirratti support isiniif godhetti jira. Waaletiiwwan kanneen gara bilbila keessan irratti ni banattan. Akkaawuntiiwwan waaletii kanneen ni banattan. Fakkeenyaaf kanaan dura Toonkeeper waaletii akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. So kanneen Binance illee yoo bilbila keessan irraa qabaatan kanneen keessaa akkaawuntii waaletii tokko ni banattan. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana irratti hamster combat listed ta'ee kan gurguramaa jiru kan ittiin namoonni bitataa jiran yookaan gara qarshiitti jijjiirataa jiran KuCoin waaletii fi Gate.io waaleetiidha. Waaleetiiwwan kanneen lamaaniyyuu gara bilbila keessanitti aappii isaanii buufachuudhaan yookaan immoo karaa toora weebsaayitii isaaniitiin akkaawuntii yookaan waaletii isaanii ni banattan. Ergasii immoo gara waaleetiiwwan kanneenitti ergattanii jechuudha. Coiniiwwan asirratti sassaabattan kanneen gara waaleetiiwwan amma isinitti himuudhaaf yaale kanneenitti jechuudha. Gara waaleetiiwwan kanneen keessaa kan ta'e haa ta'u tokko jechuudha. Fakkeenyaaf Binance yoo filattan Binance filadhee right irra naaf godhe jira. Isin fakkeenyaaf Gate.io yoo filattan Gate.io irratti right isiniif godha. So gara Gate.iotti jijjiirtanii Gate.ioon asirratti isiniif dhufa jechuudha. So Gate.io irratti right isiniif ta'a. So gara waaletiiwwan kanneenitti ergattan. Ergasii immoo waaletii keessan irraa akkaataa ittiin baastanii itti fayyadamtan immoo steppiidhaan isinitti agarsiisa. Dhageeffatu kan koo hamster combatii eegaluu irraa kaasee hanga sa'aatii kanatti wantoota argaman steppiidhaan isinitti agarsiisuu irratti argama waan ta'eef ergasii waaletiiwwan keessan irratti galfattanii waaletii barbaadan irratti jechuudha. Kan asirratti inni support isiniif godhe kana keessaa filattanii gara sitti ergattanii ergasii immoo waaletii keessan irra isiniif ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf coiniiwwan asirratti walitti sassaabattan kana gara toon waaletii keessanitti ergattan yoo ta'e already hamster combat pre market trading irratti listed ta'e
kunis waalitii lama qofa irratti waalitiiwwan asirratti argaman isarra sappoortii godhan kanneen keessaa KuCoin waalitii fi Gate.io waalitii irratti malee kan hanga ammaatti bittaaf gurgurtaan illee gatiin illee murtaa'aa fi jiru free market trading irratti waa'ee kana bal'inaan isin barsiisee jira. Viidiyoo san description jala daawwadhaa hanga dhumaatti jechuudha. So guutumaan guutuutti gara waalitiiwwan kanneen lamaanitti irratti gurgurachuu dandeessan. Akkanumallee gara waalitii kanneenitti jijjiirachuu dandeessan malee direct qarshii gara kiisii keessanitti hin ergattan. Gara waalitii keessanitti ni galfatanii ergasii immoo achirraa baastanii itti fayyadamtanii akkaataa itti fayyadamtan steppiidhaan isin agarsiisuudhaan itti fufaa jechuudha. So biyya keessas ta'e warroonni biyya alaatti argamtan Hamster Combat irratti qarshiin coin walitti sassaabattan yeroo gurgurattan waalitii keessan irratti isiniif galiif ta'a. Waalitii jechuun akka kiisee keessanitti yookaan akka baankiitti akkaawuntii baankii akka nama banuutti ilaalaadha. Waalitii jechuun achirra kuufattanii ergasii immoo achirraa baastanii akkaataa itti fayyadamtan steppii itti aanu keessatti yeroo Hamster Combat list ta'ee free ta'ee cryptocurrency ta'ee of danda'etti yeroo dhiyoo keessatti Hamster Combat cryptocurrency of danda'ee fi cimaa ta'ee dhufa jedhameetiin eeggamaa jira. So kanaafiyyuu free market trading irratti list ta'ee jechuun percentage 95 cryptocurrency of danda'e ta'ee kan namoonni ittiin walii gurgurtaa bittaa gurgurtaa ittiin adeemsisan akka ta'u percentage 95 ol carraa qaba waan ta'eef waa'ee kana bal'inaan detail yeroo inni list ta'ee yeroo inni itti gurgurtaa bittaan isaa list ta'ee itti gaggeeffamutti direct yeroo sanitti viidiyoo isiniif hojjedha. Yeroo san akkaataa ittiin baafachuu dandeessan, akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan, akkaataa itti gara waalitii keessanitti galfachuu dandeessanii fi waalitiiwwan kanneen keessaa immoo waalitii Tonkeepar jedhamu akkaataa ittiin barachuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedhe jira. Waalitii kana akkaataa ittiin barachuu dandeessan isiniif hojjedhe jira. Asirratti ergattanii jechuudha. Toon waalitii kanarratti ergattanii akkaataa ittiin argattan yeroo inni list ta'etti waalitiiwwan kanneen banadhaadha, kanneen sappoortii godhu kanneen banadhaa eegaadha. Ergasii immoo akkaataa ittiin ergachuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Yeroo ammaa kana immoo waalitiiwwan lamaan kanneen qofarratti kan gurguramaa jiru akkanumallee list ta'ee kan itti qarshiin itti murtaa'aa jiru Gate.io fi KuCoin kan jedhamu. Akkaawuntiiwwan kanneen lamaaniyyuu waalitii isaanii akkaataa ittiin banachuu dandeessan steppiidhaan viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Gaafiin keessan namoota bal'aa kan ta'e isa kanadha. Akkamitti gara qarshiitti jijjiirachuu danda'a kan jedhudha. So coin keessan walitti sassaabachuudhaan itti fufaadha. Free market trading keessan irratti immoo waalitii kanneen lamaan irratti gurgurachuu akkaataa ittiin dandeessan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Achirra seenuudhaan gurgurachuu dandeessanii garuu kan ani recommend isiniif godhu yeroo ammaa kana keessatti hin gurguratinaadha. Amma qarshii keessa walitti sassaabadhaa, coin keessa walitti sassaabadhaadha. Profit paraawwadii keessa guddifadhaa. Ergasii immoo yeroo list ta'etti yeroo inni qarshii gara cryptocurrency of danda'e ta'etti akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan salphumatti gatii gaariillee isiniif baasuu danda'a waan ta'eef yeroo sanitti akkaataa gaariitti waalitii keessanitti ittiin galfachuu dandeessan waalitii keessan irraa baafsanii immoo akkaataa ittiin fayyadamtan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Gaafiin biraa immoo namoonni baay'een gaafattan gaafii kana viidiyoowwan kan darban kana waa'ee Hamster Combat irratti hojjedhe keessatti deebisee ture. Garuu hanga dhumaatti viidiyoo waan hin daawwannee fi namoonni gaafii yeroo gaafattan egaa qubee afaan Oromoo sirriitti barreessuu hin dagatinaadha. Kiyya kan Bangladesh jedhu sun cufaa jira kan jirtanii sadaffaan naaf banamuu didee qulfiidha. Qulfii yoo ta'e immoo akkaataa ittiin banachuu dandeessan. Ka sadaffaa naaf banuu didee qulfiidha. Kan warroonni jirtan qulfii warroonni isin jalaa ta'e akkaataa ittiin banattan amma badhaasa coinii miliyoona 5 kan Hamster Combat kan Juun 24 amma steppiidhaan waliin baafneetiin ergasii immoo qulfiillee akkaataa ittiin banachuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Coinii miliyoona 5 kan argamsiisu kan daily combo guyyaa Juun 24 kanarraa kana baafne qulfii isaan ta'antu jira waan ta'eef akkaataa ittiin banachuu dandeessan qulfii yoo ta'e akkaataa ittiin banachuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisa. Na faana turaadha. Daily combo kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argattan daily comboon coinii miliyoona 5 argamsiisu asirratti bakki kunniin sadeenu saanduqni kaardiin kunniin sadeenu gaafii keessara. So kaardiiwwan kanneen sadeen yoo kan argattan ta'e coinii miliyoona 5 salphumatti ni badhaafamtu jechuudha. Kanaafiyyuu akkaataa ittiin qulfii yoo ta'e fakkeenyaaf amma isaan kanneen yoo argitan qulfiidha banaa miti isin barsiisu akkaataa ittiin seenuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. So kaardii tokkoffaa kan argattan kan Juun 24 jechuudha. Kaardii kana kan argattan marketis PR team legal and specials kan jedhu keessa PR team kan jedhu kana keessa ni seentan. Kaardiin jalqaba kan argamu as keessatti kan Juun 24 jechuudha. Ergasii akkana keessa gad dhufuudhaan akkuma asirratti argattan security team kan jedhu ni argama. Security team kan jedhu kanatti kilik yoo gootan kaardii kana argachuu dandeessan. Sababni isaas qulfiidha jechuudha. Qulfii kana akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Qulfiiwwan kan isin jalaa ta'an hundayyuu steppiidhaan amma isinitti agarsiisu kanaan. Fakkeenya kana fudhadhaatii qulfii itti aanullee kan biraallee yoo argattan fakkeenyaaf inni asirratti argattan anti hacking shield kan jedhu ni argama. Isa kanas banuu barbaadan ajaja jalatti argamu kana qofa hordoftanii jechuudha. So security team kan jedhu kan kaardii isa jalqabaa jechuudha. Kan argachuudhaaf qulfiidha. So banuu hin danda'amu. So kanaafiyyuu maal gootanii jalatti
ajajatu jira. Fakkeenyaaf two factor authentication levelii 13 geessisaa isin jedha. Two factor authentication ni barbaadan. Fakkeenyaaf two factor authentication isuma garratti argama jechuudha. Akkuma asirratti argattan. Garuu asirratti argamu yoo kan jira hin taane ta'e ajajni sun yoo kan asirratti PRT kana keessatti hin argamne markeetii keessa barbaada yookaan leegaalii keessa barbaada yookaan ispeeshaalii keessa barbaada. Bakka kanneen keessa soquudhaan wanta jalatti ajajamtan san ni barbaadanii jechuudha. Fakkeenyaaf security team kana qulfii isaa banuudhaaf two factor authentication levelii 13 geessisaa isin jedha. So two factor authentication asuma isa garratti argama. So isa kana levelii meeqarratti argama? Levelii tokkorratti argama. So levelii 13 geessisuudhaaf asuma irratti kilik gootanii ergasii immoo coinii jedhamu kana ni kafaltanii go ahead jechuudhaan egaa levelii 10 hanga levelii 13 step makanaan itti fuftan. Levelii lamarra geenyeerra levelii sadaffaas asuma irratti kilik gootan ergasii go ahead jechuudhaan levelii 13 ni geenna jechuudha. Levelii 13 erga geenye booda ammas levelii sadaffaa irratti argamna akkanumatti go ahead jechuudhaan hanga levelii 13 itti fufnaa jechuudha. Okay, akkuma asirratti argartan two factor authentication levelii 13 irra geenye jira. Security team illee haala kanaan nuuf banamee jira jechuudha. Kaardiin inni tokkoffaan kan coinii miliyoona 5 badhaasisu keessaa tokko security teamidha waan ta'eef asirra kilik goona amma nuuf banamtee jirti. Ergasii immoo go ahead jechuudhaan kaardii isa jalqabaa kana ni fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaardii isa jalqabaa haala kanaan argannee jirra jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kaardii jalqabaa argannee jirra. Kaardiin lammaffaa immoo coinii miliyoona 5 argamsiisu kan Mr. Combat jechuudha. Marketis keessatti argama jechuudha. Marketis kan jedhu keessa ni seentanii isa jalqabaa irratti jechuudha. Ergasii immoo production marketis baay'isuu dhibbaatti kan jedhutu argama. Fakkeenyaaf akkana keessa yeroo gadhuftan production marketis kan jedhutu argama. Production marketisiin kun baay'eedha. Kun baay'isuu dhibbaati. So isa kanarratti kilik gootan jechuudha. Isa kanarratti kilik gochuudhaan kaardii lammaffaa kun inni kun banaa yoo ta'in immoo ajaja isaa ka jala ilaaltan jechuudha. Fakkeenyaaf ajajatu jala kanatti argama. Ajaja fakkeenyaaf isa kana web 3 immigration kan jedhu kana yoo ta'e inni kun qulfiidha. Jalatti immoo anti money laundering levelii 8 geessisaa isin jedha. Isa kana ni barbaadanii ergasii levelii 8 ni geettanii ergasii qulfiin kun isiniif banamaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti isiniif ibsuu barbaade inni kun banaa waan jiruuf production marketing kun banaa waan jiruuf isarra kilik gootanii ergasii go ahead kan jedhu kana kilik gochuudhaan kaardii lammaffaa ni fudhanna. Ergasii kaardii lammaffaas haala kanaan argannee jirra jechuudha. Gara kaardii sadaffaatti yeroo ceenu kaardiin sadaffaa immoo kan argamu ammas marketis PRT fi legal kan jedhutu argama. Legal kan jedhu kana keessa seentanii jechuudha. Ergasii immoo kana keessa gad dhufuudhaan license Vietnam kan jedhutu argama. License Vietnamiin kun dhaggeeffattoota kan gaafii namoota baay'ee ni deebisa ammas inni kun jechuudha. Invite one more friends nam tokko olitti invite godhaadha. Linkii kana invite godhaa isinii jedhaa jira jechuudha. Gaafii kana namootaaf ni deebisa. Gaafii fakkeenyaaf isa jalqaba gaafatame asirratti arguu ni dandeessanii. Comment jalatti jechuudha. Invite friend san akkamitti banannaa natti please ka jettan jirtan. Invite kana kan isiniif banu inni kun jechuudha. Inni kun akkuma asirratti argartan kaardiin sadaffaa kan argachuudhaaf license Vietnamiin kun nam tokkoo fi tokko oliif invite akka goonu linkii Mr. Combat kana namootaaf akka invite goonu ergasii immoo namoonni sunneen yoo linkiin ergineef yoo itti fayyadaman direct inni kun nuuf banama. Amma fakkeenyaaf invite eessa argannaa jechuu dandeessan. Friends ka jedhu kana keessanii seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan namoonni kanaan dura invite gootaniif jiranii as keessatti baay'inaan ergasii immoo invite a friend ka jedhu fuulduratti copy gootan isa kana. Copy gootanii linkii kana jechuudha. Copy gootanii ergasii immoo gara Telegramaatti deemtanii ergasii immoo maal gootanii hiriyoota keessan kan Telegram irratti argamaniif karaa adda addaatiin karaa guruppiiwwan adda addaa irratti ta'uu danda'a ni ergitaniif. Fakkeenyaaf nama kanaaf ergu asirratti copy isa godhe san asirratti click godhaa ergasii invite godhaaf. Ergasii akkuma asirratti argatan linkii kan koo kana Mr. Combat linkii Mr. Combat kana invite godhee jira jechuudha. Asirrattis ni dhuftanii ergasii immoo asirrattis invite gootan nama kanaafis invite gootan guruppiiwwan adda addaa irratti bakka barbaadan deemuudhaan invite gootan jechuudha. Gallakkiftan linkii san fakkeenyaaf guruppiiwwan adda addaa irratti isa kana forward gootanii ergasii immoo guruppiiwwan kanneen irratti ni ergitanii jechuudha. Maaliif akka namoonni itti fayyadamaniif jechuudha. Ergasii immoo yeroo namoonni nam tokko fi tokko ol invite friend kanatti fayyadamee yookaan linkii kanatti fayyadamee Mr. Combat itti fayyadamu kan eegalu yoo kan ta'u ta'e direct inni duratti cufaa ture sun isiniif banama. Amma immoo xiqqoo eegneetiin hanga namni tokkoof lama invite friend kan immoo linkii kanatti fayyadamutti ni eegna ergasii immoo akkaataa ittiin banamu isinitti agarsiisa.
wanta tokko asirratti invite yeroo namaaf gootan asirratti copy gochuudhaan invite gochuu dandeessanii invite a friend kan jedhu kana cinatti immoo asirratti kilik gochuudhaan digas immoo namoota kanneeniif illee direct erguudhaan invite gochuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota koo karaa lamaaniinuu ergasii immoo asirratti send gootanii egaa haala kanaanis invite gochuu dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota koo amma immoo gara hamster combat'itti adeebinuuti namoonni an invite godheef kunniin immoo deebisanii hamster linkii kan koo kanatti fayyadamanii yoo kan jiraatan ta'e inni duratti kaardii sadaffaadha license Vietnamii sun naaf banamaa jechuudha. So amma wajjin ilaala. Ergasii immoo daily combo keessanii seenna. Ergasii immoo legal keessanii seenna. Amma gararratti inni dhufna gara dhumaarraa jechuudha. Akkuma asirratti argartan license Vietnam kan jedhu sun linkii kana invite waan godheef na ajajee ture. So invite godhee jira. Ergasii immoo namni sun itti fayyadamee booda namni sun itti fayyadamee jira. Ergasii namni tokko itti fayyadamee jira jechuudha. Namni tokkoo fi tokko ol yoo kan itti fayyadamu ta'e inni kun siif banamaa naaf jedhamee jira. So invite friend san nama hanga isin gaafatee saniif afur yoo isin gaafate namni afur akka itti fayyadamu gootan. Afur oliif sheerin gootanii isin kanneen keessaa immoo namni afurii sun yoo itti fayyadame isiniif banama. An tokko ol na gaafatee fi tokko ol so namni itti fayyadamee jira waan ta'eef ergasii immoo inni kun naaf banamee jira. Ergasii immoo kaardii sadaffaa fi inni dhuma kan koinii miliyoona 5 argamsiisu kan guyyaa irraa jechuudha. Kan juun 24 asirratti kilik gochuudhaan ergasii immoo go ahead jenna. Ergasii salphamatti dhaggeeffattoota kan koo salphamatti koinii miliyoona 5 kan hamster combat kan juun 24 take the prize kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo koinii miliyoona 5 kan argachuu dandeessanii akkuma asirratti argartan right naaf godhee jira. Koiniin kan koolee naaf dabalee jira. Egaa kaardii komboon kan guyyaa har'aa kan deelii kan juun 24 jechuudha. Isa kanadha yeroo muraasa tafe yeroo muraasa kana keessatti itti fayyadamuudhaan argachuu dandeessan. Egaa gaaffiin keessan bal'inaan baay'eedha. Garuu kanneen keessaa murteessaa kan ta'e isaan kanneenidha. Dhaggeeffattoota koo koiniiwwan asirratti argamu kana akkaataa ittiin waalitiiwwan lamaan kanneen irratti geexaayoo fi koinii irratti gurgurachuu akkaataa ittiin dandeessan viidiyoon isin hojjedhe jira. Viidiyoo san daawwadha. Akkaataa ittiin gara qarshiitti jijjiiruu dandeessan immoo yeroo inni listi ta'etti inni seera qabeessummaa guutumaan guutuutti kiriptoo karansii of danda'e ta'etti immoo salphamatti akkaataa ittiin immediately yeroo sanitti gurgurachuu dandeessan karaa waalitii keessanitti gurgurachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Garuu dhaggeeffattoota koo hanga sanitti Tonkeeper walletii banachuu hin dagatinadha. Tonkeeper walletii akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisu ture. Sababni isaas asirratti galfattan waan ta'eef Tonkeeper walletii keessan hangasitti banadhaatii eegadha. Tonkeeper walletii akkaataa ittiin banachuu dandeessan viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san daawwadha. Ergasii immoo Tonkeeper walletii erga banattanii booda akkaataa ittiin garasitti jijjiirachuu dandeessan waalitiiwwan hafanillee isin barsiisa. Waalitiiwwan kanneen keessaa murteessoo kan ta'an akkuma asirratti argartan Binance akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Bybit akkaawuntii isaa KuCoin, Gate.io fi kan kana fakkaatan jechuudha. Waalitiiwwan asirratti argaman kanneen akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanneen keessaa Tonkeeper waalitii akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee ture. Egaa dhaggeeffattoota koo viidiyoo kanatti aanee dhufu irratti immoo of eeggannoo isin hamster combat irratti gochuu qabdan isinitti agarsiisa. Sababni isaas of eeggannoo gochuu qabdanii of eeggannoo yoo kan hin goone ta'e wanti isin asirratti taaptaap gochuudhaan karaa adda addaatiin walitti sassaabattanii yeroo keessan gubdanii asirratti koiniiwwan walitti sassaabattan kana baan ta'uu danda'anii yookaan bilook ta'uu danda'a akkaawuntiin keessan. Kanaafii of eeggannoo gochuu qabna. Hamster combat qofaa miti. Dhaggeeffattoota koo airdroppii kamiyyuu yoo kan hojjetan ta'e taapswaappii ta'uu danda'a, nootcoin ta'uu danda'a, akkanumallee maamee fi coin kan jedhamu jira. Airdroppii baay'eetu jira jechuudha. Kan akkanatti hojjetan jechuudha. Piroojeektii adda addaa nu kennuudhaan kan hojjennu jechuudha. So isaan kanneen akkaataa ittiin hojjechuu dandeessanii fi of eeggannoo isin gochuu dandeessan viidiyoo itti aanu keessatti isinitti agarsiisa. Gaaffii keessaniif hamma tokko isiniif deebise jedhee yaada. Akka irraa barattan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadhaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.